Inshallah video kana keessatti gatii xaafii yeroo ammaa farasillaan tokko meeqaa sadarkaa isaatii wajjiniin akkasuma wanti xaafii itti makamee daakamu meeqaa hammamii fi hammamtu yoo walitti makamee daakame bareeda taasa jedhu akkasuma gatii zayitii leetirii isaatii wajjiniin gosa isaatii wajjiniin gatii isaatii wajjiniin kan isinitti mutaa video kana hanga xumuraatti ilaalaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu inshallah. Egaa dhugaa dubbachuu fi yadduu kana baay'ee tokko biizii ta'een jira hin argaartu jechuudha keessaan namoonni na dubbistanuu ergaa natti baay'achuurraan kan ka'e sagalee keessanuu dafee dhaggeeffadhee isinii deebisaan jiru garii baneen jidduutti dhiisaa kanaaf inshallah keessatti immoo waman asirratti gatii isaa dubbadhu waman asirratti tokko tokkoon ibsu keessan irra deebitanii dhuftanii na gaafattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti gatii zayitii gatii midhaanii dubbadhe miti nama keessaan dhufee ammas meeqa jedhee irra deebi'ee na gaafatu jira. Ani hin beeku asirratti yaasaa kootu namaan galu ta'ee Allahu alam እና inshallah keessaan biizii waliin goonuu tokko tokkoon keessaan deebisaa oolurra kanaafan yeroo bakka tokkotti viidiyoo asirratti isinii maxxansa jechuudha. Inshallah waanan keessaa yeroo baay'ee gaafatamuun asirratti viidiyoo isinii hojjedha. Kanaaf isin obsumaan viidiyoo hanga xumuraatti ilaalaa. Viidiyoo daqiiqaa 7, 8, 9, 10 kanaa waliin darbu jechuudha viidiyoon koo yoo akkam dheeraatti. Akkasii akkasuma immoo namoonni gatii meeshaa asbeezaa bartanii maatii keessanii barana birrii hammam yoon erge maatii koo gahuu danda'a jettanii viidiyoo kana dhaggeeffattanii tilmaamachuu dandeessu. An viidiyoon isin xumurtanii ilaaluuf dhiisuuni hangas maraana hanganni na fayyadu hin jiru. Maaliif siluma viidiyoon koo ilaalchan qabu ilaalcha YouTube irraa waa tokko fayyadamaan jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Na viidiyoo yeroon gatii wayii himu hanguma xumuraatti viidiyoo isin dhaggeeffadhaati asumarraa inshallah wal hubannuun isiniin jedha. Wallahi baay'ee tokko biizii ta'eera jechuudha keessaan sagalee namoota baay'ee deebisaan jiru dhiifamaa tarii na gaafattanii achumaan baduuf jechuu waan akkasiif osoo hin taane biizii ta'eetanii an kunoo tola ooltummaa koo asirratti gatii isaa isinii himaan jira. Viidiyoo dhuma obsaan dhaggeeffattanii barana maatii kootiif ramadaanaa waan ramadaanaa birrii meeqayyoon erge gahaa yeroo hammaa kana midhaan ammasii zayitiin ammasii jettanii asabattanii keessatti immoo hordoftoota koo wanti isinitti immoo maatii keessanii muufachiisinaa akkamitti yoo jettanii yoo fedha maatii keessaniitiin deemaa keessatti ramadaana kanatti jechuudha maatii keessan ofitti muufachiisinaa. Akkuma beekamu irra hedduun maatii meeshaarra wahirra birriidha kan inni barbaadu. Fedha maatii keessaniitiin deemaa yoo maatiin keessan birrii barbaada ta'e birrii ergaa fi ni beektu gaasiniyyuu tokko tokkoon haala maatii keessanii yoo immoo maatii keessan wanti isin bittanii kara namaatiinis ta'e kara kamiinuu bittaniitti ergitan jara gammachiisa ta'e bitaa ergaa fi yoo immoo kan jarri birrii nuu ergaa kan jedhanu ta'e birrii ergaa fi waan qalbiin jaraa fedhuun habitatanuu waan qalbiin jaraa feeturra haa oolfatanu jechuudha. Irra guddaan maatii keessan gammachiisuudha miti isin. Namoonni immoo maatiin keessanii yoo birrii ergitaniifis yoo waa bittanii ergitaniifis gammadu ta'e irra hedduun keessan fayyee maatiidha maal bitu fayyee jettu ramadaanaa maaltu barbaachisa jettu irra guddaanan kanneen isinitti immoo midhaan bitaa fi midhaan kana daaksisaa fi jechuudha. Egaa tilmaama beetasaba yookiin maatii keessanii ni beektu maatiin keessan mana keessan gam akka ta'e midhaan farasillaan manaa yoon daaksise hammana gahuu danda'a jettanii tilmaamtanii midhaan daaksisaa fi jechuudha. Maaliif irra guddaa namni keenya gaayaa isa bakkee bitee nyaatu wayya inni fa'i manaa qotatu baadiyyaanii xaafii qulqulluu kana yoo qotate baasee gurguree waanuma faayidaa hin qabne bitata jechuudha. Kanaaf isin immoo al tokko yoo daakamee mana dhaqee wanti jarri godhan hin jiru itti gammadanii tolfatanii isin eebbisaa nyaatu jechuudha. Akkasii midhaan bitaa fi zayitii bitaa fi nama yoo maatiin keessa waa bittaniif itti gammadu ta'e jechuudha. Tamirii kartoonii tokkos ta'u bitaa fi kan sanaa irraa hafee birrii ergaa fi jechuudha. Akkasuma namoonni maatiin keessan isin harka keessan qofa taa'ee eegu jechuudha. Namoonni immoo dabalata yoo ta'e bakka eessattuu midhaan waan ooluu miti midhaan daakkatanii nyaachuun xaaxaa irraa buustanii
makiinaa baatee geessaatu jarriin ta'aabiin minaan ajajadhaati isinii daaksiseen isinii ergaan isiniin jedhaa zayitii bira buustanii tamrii kaartoonii tokkos ta'uu yoommoo harkatti kennaafiin isiniin jedha kunneen waan dabalataati gatii ta'e jennaan minaan zayitii waan akkasii achi kana achi waan jarri itti fayyadaman hin beektan gatii ta'ennaan waan barbaadaniin bitatanii haa ulfatanuu irra guddaan minaanii qincee shorbaatii kana bitaatii fi kan sanaa achi birrii ergaa fi kanayyuu kan hin barbaanne birrii kan barbaadan yoo ta'e immoo birrii ergaa fi isiniin jedha kun dhaamsa kootii inshaallah. kumaaf 350 abbaan leetirii 5 abbaan leetirii 3 immoo 870 inni jarkaaniin akkasuma inni immoo fasaashii haayilaandiin suni abbaan leetirii 5 kumaaf 350 zayitii umar abbaan leetirii 5 haayilaandii fasaashii jechuudha birrii kumaaf 460 birrii kumaaf 460 abbaan leetirii 3 haayilaandii redduun keessanii mina akka manneen gadda suuqiidhaa gatii asbeezaa gatii tamrii waan wantoota garaagaraa isinitti agarsiisee xaafii illee minaan maatiidhaa daaksisuu barbaadanii xaafii sadarkaa isaatiin jechuudha gatii isaatii waliin kan isinitti mutaa hanga xumura viidiyoo kanaatti ilaalaa akkasuma laayikii godhaa innaa jalqaba isa tokkoffaaraan isinitti agarsiisaa. Ilaa inni kun isa tokkoffaa jedhamudha baay'ee tokko adiidha silkii irraa addaachuu dide maleeyyuu badaa adii isaati xaafiinsaa innaa birrii 2000 jechuudha 2200 farasillaan tokko xaafiin duwwaan waan itti makamu kan maasfaccaa waan wanti akkasiichi inni kun immoo isa jiddu galeessaati jiddu galeessaa inni kun saadiidha kaameeraa ta'eef malee baay'ee tokko adii bareedaadha inni kun isa tokkoffaa jedhamudha xaafii eessaati kun tullu boolloo innaa xaafii baay'ee tokko bareedaa qulqulluu adii kaameeraa irratti mul'atu malee 2200 laanni kun farasillaan tokko ijji isaallee baay'ee tokko gurguddataa bareedaa isaati tokkoffaa 2200 inni kun immoo isa jiddu galeessaa birrii 2000 miti birrii 2000 kunis akkasuma miti inni kun immoo sarganyaadha mana keessa jira fayyaansaa sarganyaa jechuudha ala ruuzni wanta argetti makamee daakame adiidhuma ta'a bareedaa ta'a jechuudha meeqa 1800 inni kun farasillaansaa birrii 1800 inni kun immoo isa jiddu galeessaa kanuma kanaatiin tokko jarri kun hundi tokkuma miti birrii 2000 jarri kun ruuznoo farasillaan ruuzni farasillaan 1800 hancuroo bisingaan 400 bisingaan immoo 400 fakkeenyaaf ruuza tokko xaafii tokko gootanii ruuza walakkaa xaafii walakkaa gochuu dandeessu xaafii tokko ruuza walakkaa bisingaa walakkaa xaafii tokko ruuza walakkaa bisingaa walakkaa akkasiin badaa bareedaa namoonni immoo xaafiitti caalchisachuu barbaadan egaa akkuma akka isaatti caalchisachuu dandeessu.